Kun qaama seenaa kiyyaati. Haati koo mana xinnoo tokko kireeffatte. Manattiin kutaa ciisicha tokko, kushinaa fi mana fincaanii qofa qabdi. Hammam rakkannus gammachuu qabna. Taphataa Manchester United Kaasamirootu seenduu isaa hima. An hangafa waanan turee fi obbolaa koo quxisuu kunuunsuun qaba ture. Haati koo nyaata qophaa'e nuuf keessee gara hojii deemti. Yeroo mana barumsaatii deebi'u anatu nyaata sana ho'isee obbolaa koo hundaaf dhiyeessa. Galgala dubartiin tokko gaarii harkaan dhiibamurra dhugaatii aadaa aannan qorreerraa hojjetamu kan uummata Biraazil biratti jaallatamu Yaakulti qabattee gurguruuf mana keenya bira darbiti. Yeroo hunda utuun tokko bitadhee dhugee jedheen dharra'a. Haati koo yeroon dhaabbadhee ijaan kajeelu ni argiti. Manattaa deebinu dhiheera jechaa naan deemti. Kilaba Sao Paulotti miindaa koo isa jalqabaa yeroon argadhe maalan godhe beektu? Haadha koo qabadheen suuqii guddaa tokko dhaqe. Dhugaatii Yaakulti sana paakkeettii qaruuraa 80 qabu bitanne. Waanuma xiqqaa wayii isinitti fakkaata miti? Anaaf garuu guyyaa sana abjuu kootu dhugoome jedha taphataan garee biyyaalessa Biraazilii fi Real Madrid amma moo Manchester United keessa taphatu Kaasamiroon.